السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota fi jaallatamtoota bilee kiyyaa akkasuma buleettiiwwan tiyya akkam jirtu nagaa baga jiraattan isin jecha kutaa darbe keessatti miidhaa Hayila Sillaaseen musliimoota irraan gahaa ture irraa waliif tuttuqnee turre. Har'a immoo biyya ari'amuu Hayila Sillaasee waliif himnu ta'an wajji tura. Biyya ari'amuu Hayila Sillaasee. Hayila Sillaaseen osoma musliimoota humna hin qabne miidhaa irratti adeemsisuu lafarraa dhabamsiisuuf halkanii guyyaa yoo yaadu booda rabbiin isuma san warroota isaa ol humna qaban xaaliyaanota isatti moosisee ari'an. Bara 1936 akka lakkoofsa Awurooppaatti gara biyya Ingiliz baqate. Bara kolonii xaaliyaanii keessa musliimoonni akka turan. Akkuma asiin olitti isiniif tuquu yaaletti xaaliyaaniin Hayila Sillaasee biyya ari'uudhaan bara 1936 haga 1941 akka lakkoofsa Awurooppaatti Itoophiyaa koloneeffattee turte. Haa ta'u malee xaaliyaanonni musliimootaafis tahee biyyaafis bu'aa guddaa buusanii turan. Miidhaa Hayila Sillaaseen isaan irraan gahaa ture irraa kaasanii jiran mirga amantii isaanii isaaniif eeganii jiran. Bu'aa isaan biyyaa buusan keessaa akka fakkeenyaatti yoo fudhanne daandii makiinaa diriirsuu, riqicha ijaaruu, elektirikii biyya keessa harkisuu fi kan kana fakkaatan dalaguudhaan bu'aa kennanii jiran. Hojii cimaa xaaliyaanonni hojjetan keessaa daandii dheeraa kiiloomeetira 1,080 tahu Finfinnee haga Asmaraahitti jiru yeroo gabaabaa keessatti hojjetanii xumuruun tajaajila ummataatiif oolchuu isaaniiti. Jechi makiinaa jedhu kunis afaanuma xaaliyaanota akka tahe ni himama. Maqaan Kookaa-Kollaa jedhus afaanuma isaanii tahuun naaf himamee jira. Yeroo xaaliyaanonni biyya keessa turan kana musliimoonni akka gaala hidhaa irraa hiikamee ta'anii cinqaa Hayila Sillaasee irraa haragalfataniiran. Xaaliyaanonni akkuma biyya koloneeffatanii qabataniin musliimootaa fi kiristaanota walqixxummaan ija takkaan akka ilaalan beeksisan. Haqa isaanii kam habashoonni waggoota hedduuf isaan hongessaa turan akka isaanii kennan, mirga isaanii akka isaaniif eegan ofirra kaayanii jiran. Akkuma kana seera shari'aa amantiin islaamaa musliimoota itti ajaju akka kabajaniif of qabsiisaniiran wabii seenanii jiran. Musliimoonni carraa kanatti fayyadamuudhaan masjiida fi madrasaa mana barnoota islaamaa ijaarratuu fi kan duraan Hayila Sillaaseen cufees banatan. Naannoo hunda keessatti masjiida ijaarratan. Masjiidni guddaan Finfinnee keessatti argamu Masjid Anwaar yeroo san kan ijaarameedha. Qabeenyi masjiidonni ittiin ijaaraman kunis waqfii musliimoota kan duraan dalagaa irraa mootummaan Habashaa dhaabde yoo ta'u xaaliyaanonni akka dalagaan kun gadhiifamu kan hayyamanidha. Kana malees xaaliyaanonni musliimootaaf mana murtii shari'aa islaamaa Islaam shari'aa firdi beet akka dhaabatan isaaniif hayyamanii jiran. Afaan Arabiitis mana barumsaa keessatti akka baratamu taasiftee jirti. Naannoo Jimmaa keessatti kolleejjiin islaamaa Kulliyatu Daarul Ulum al-Islaamiyyaa kan jedhamu akka banamu carraa kennitee jirti. Haa ta'u malee xaaliyaanonnis kana kan dalaganiif musliimoota jaalataniiti miti. Malaan isaan harkatti deeffatanii of jaalachiisuuf malee akka ummanni musliimaa Hayila Sillaasee irra isaan kan wayya jedhanii jala jalatti koloniidhaan bulaniifi. Kunis ifa bahee kan mul'ate jecha ajajaan xaaliyaanii dubbate kan asiin gadii kan irraa ni hubatama. Ajajaan xaaliyaanotaa Shikipa Arsilaan kan jedhamu waa'ee warroota kolonii xaaliyaanotaa jibbanii balaleeffatanii irratti akkana jedhe. Yaa musliimoota, sila hin yaadattanii waan habashoonni isin godhaa turan. Mootummaa harartan islaamummaan beekamte Minilik akka inni itti cabsee bilisummaa isii dhabsiise. Musliimoota nama 5,000 karaa irratti gorra'ee akka fixe. Masjiida guddaa Harar keessatti argamu gara beeta kiristaanaatti jijjiire. Afaan Arabaatiin dubbatuu fi ittiin baratuu Harar keessatti akka haraama godhee kan dhorgee miti. Ammas yaadattanii waan Hayila Sillaaseen isin godhaa ture. Musliimoonni Itoophiyaa baay'inni isaanii walakkaa jiraattota biyyaatii ol tahuu waliin mirga keessan isin hin dhabsiifne. Carraa biyya bulchiinsaa keessaa isin hin fageessine. Hayila Sillaaseen gabra isin hin godhanne. Itoophiyaa keessa gabri 10,000 hin jiru. Baay'een isaanii musliimoota miti. Kan hafan ammoo waaqeffataadhaa miti. Hayila Sillaaseen qofti adda isaatitti gabra 1,000. Hayila Sillaaseen qofti adda isaatitti gabra 1,000 hin qabu. Ilmaan musliimoota kan tahan.
ammas yaadattanii waan Yohaannis as dura isin godhaa ture. Bara 1882tti musliimoonni hundi waggaa 3 qofa keessatti akka gara amantii kiristaanaatti deebi'an hin murteessine. Yoo didan akka biyya gadhiisan jedhee ajaja hin dabarsine. Musliimoonni kuma hedduutti lakkaa'aman amantii isaanii dhabanii kan hafan immoo biyya hin baqanne. Akkas jedhee dubbii cimaa akkasii san dubbate. Xaaliyaanichi kun akkuma inni jedhe akkanatti miidhamaa turuu musliimoota dubbii dhugaa yoo tahes garuu haasawa isaa kana irraa akkuma mul'atutti musliimoota of jaalachiisuuf kana jedha malee jaalala islaamummaatiif akka hin taane ifa galaadha. Musliimoonni bara xaaliyaanota kana keessa cinqaa fi miidhaa Haayile Sillaasee irraa haragalfatan malee yeroon isaan haragalfatan kun baay'ee gabaabaadha. Biyyatti deebi'uu Haayile Sillaaseen gargaarsa mootummaa biyya Ingiliziin warra isa biyya ari'e xaaliyaanota cabsuudhaan erga waggaa 5 biyya irraa ari'amee bara 1940 akka lakkoofsa Awurooppaatti gara biyya deebi'uun isaa beekamaadha. As irratti gaafiin ka'uu qabuu fi kan sammuu nama hedduu keessa deemu isa armaan gadii kana. Haayile Sillaaseen erga gara biyya deebi'ee maal fa'a dalage? Aarii fi dallansuu biyya ari'amee eenyuun irratti haloo bahe? Deebiin isaa akkasiin gadii kana taham. Haayile Sillaaseen akkuma baqatee deebi'een mirga amantii kan xaaliyaanonni musliimootaaf kennite irraa mulquudhaan cunqursaa fi miidhaa duraan keessa turanitti isaan deebisee jira. Akkuma san haala dinagdeetinis hojii isaan godhanii daldalaa fi qonnaan cimuudhaan rakkoo keessaa bahanii jiruu godhatanii ija banatan. Haayile Sillaaseen qabeenya isaanii roorrisuu fi balleessuudhaan beelaa fi gadadootti isaan deebisee jira. Haayile Sillaaseen gubata waggaa 5 biyya ari'ame haloo bahuuf jecha musliimoota hedduu ajjeecha fi hidhaan akkasuma gochoota suukanneessaa isaan irratti raawwatuudhaan miidhaa cimaa isaan irra geessisee jira. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne bara 1941tti musliimoota irratti gorraasaa bakka tokko yookaan yakka sanyii ilma namaa lafaa duguugiinsa musliimoota irratti raawwatee jira. Wanti inni sababatee dalagaa kana dalageefis musliimoonni gibirri nutti ol fuudhamee kennuu dadhabne jedhanii mormuu isaaniitii fi dubartoonni musliimoota waraana Haayile Sillaasee tajaajiluu dadhabne hin tajaajilu jedhanii diduu isaaniiti. Waa'ee kana akka sababa taasifatuudhaan ijoollee dubartii fi manguddoota hunda isaanii mana tokko keessatti walitti qabee itti cufuudhaan ibiddaan gubee jira. Gochoonni Haayile Sillaaseen raawwataa ture kana qofaa miti. Akka haasofni hin dheeranneef gabaabsee bira dabra malee walumaa galatti Haayile Sillaaseen erga biyya ari'amee gargaarsa biyya Ingiliziitiin biyyatti deebi'ee miidhaa fi cunqursaa baay'ee musliimoota irratti raawwataa ture. Ajjeechaa hidhaa qabeenya isaanii saamuu mirga amantii isaanii dhiibuu fi kan kana fakkaatan waan himamee hin dhumneedha. Haayile Sillaasee biyyoota addunyaa biratti. Haayile Sillaaseen waa'ee musliimoota Itoophiyaa biyyoota addunyaa biratti akka hin beekamneef hawwaalaa turen. Musliimoonni akka waan biyya keessa hin jirretti akka addunyaan laaltu taasisaa ture. Biyyoota alaa yoo deemus waa'ee kana cimsee beeksisa godha. Fakkeenyaaf Haayile Sillaaseen bara 1954tti Ameerikaa deemee walgahii Koongireesii Ameerikaa irratti haasawaa taasisuudhaan akkana jedhee dubbate. Itoophiyaan biyyoota addunyaa irratti argamtu keessa kiristaanummaadhaan adda kan taatedha. Isii qofatu seenaa kiristaanummaa kan addaan hin cinne qabatee asiin gahee jira. Erga seenaa impaayera Roomaatii hanga hadhaatitti kiristaanummaa tiksitee kan tursiifteedha. Kaayyoon teenya guddaan biyya keenya keessatti amantii tokko qofa godhuu fi afaan tokko qofa godhuudha. Kanaan malee of duratti deemuu hin dandeenyu. Itoophiyaa keessatti musliimoonni gabaabduun naannoo Harar keessa ni jiran. Sanis erga waggaa 12tii karoora itti baafnee jirra. Kiristaanessuudhaaf yeroo gabaabaa keessatti karaa abboota isaanii kiristaanummaa deebifna. Hubadhaa inni kun dubbii Haayile Sillaasee waggaa 50 dura dubbate yoo ta'u yeroo san keessattuu ragaalee qabatamaatiin wal bira qabnee yoo laallu dubbiin isaa kun baay'ee dhugaa irraa kan fagaate ta'uun ifa galaadha. Mootii ta'uu isaa waliin dubbii akkanaa kan dubbatuun isaa kun hedduu nama raaja. Garuu dubbiin akka inni jedhe san osoo hin taane irra caalan jiraattota biyyaa musliimoota ta'uun ragaalee hedduun ibsamee jira. Haayile Sillaaseen gaafa san musliimoota lafaa balleessuu yaade malee akka Rabbiin isa balleessee musliimoota hambisu hin beekne. Haaluma wal fakkaatuun Haayile Sillaaseen yeroo biyyoota addunyaatiif waa'ee Itoophiyaa ibsu akka nama mirga dhala namaa eeguu fakkeessee kan dubbatu. Haa ta'u malee biyya keessatti kan inni raawwatu kan biraati.
akka nama heera fi seera walqixxummaatiin biyya bulchuu of fakkeessuuf jecha heera biyyi ittiin bultus yeroo lama tumeera. Buleeyyan kiyyaa kabajamtootaaf jaalatamtoota har'aaf asumatti dhaabna inshaallah rabbiin keenya nuuf fedhe ammallee kan haga dhumaa itti oofnu tahaa hagasiis nagahaan nuuf turaasiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.